barikun ya goftam barogumman nama chale bayin karata fajiram wa manabale wallale wambaye nuti asasam undugaru mafakatam ambaye setan sodadam umni samariya gofta namnu fisa yombaru alala nedbanna duganu kesanjiru isa furan jalkamne fonin yamutumru malo menu debisi no jirenya tinjiru malo menu debisi isa furan jalkamne malo menu debisi fonin yamutumru malo menu debisi ofso sabuda malen malo menu debisi no jirenya tinjiru Jesus no debisi Jesus gofta dajena mitukum morma olida kesa kenya tdebebana atgaru waqarrajirtam innunda argudandesu malo gofta kon mari kunjirenya tunungesu bekum siyosinala namnu fisa yumbaru alala ledbanna duganu kesanjiru isa furan jalkamne fonin yamutumru malo menu debisi no jirenya tinjiru malo menu debisi isa furan jalkamne malo menu debisi fonin yamutumru malo menu debisi ofso sabuda male malo menu debisi no jirenya tinjiru Jesus no debisi Firdi silasi malifte suma bufane yeronda firdi dafkana araba kenya ikane nutimon faradamure yamuna matti faranu megara chabanu kenne bawali akabanu bekum siyosinala namnu fisa yumbaru alala ledbanna duganu kesanjiru isa furan jalkamne fonin yamutumru malo menu debisi no jirenya tinjiru malo menu debisi isa furan jalkamne malo menu debisi fonin yamutumru malo menu debisi ofso sabuda male malo menu debisi no jirenya tinjiru Jesus no debisi gari kan arganne kullallabasiramneera baye kan namatti tolu kun farfatas jedhameera garuu kanati barbaadu maqaa baanne ta'u miti
dubbii keebbuun akka baanu cimsee nu dhaabe sirriitti. Maali barri kun yaa gooftaa barroo gummaan nama caale baay'een karaa tafaa jirra waan mana baane wallaalle waan baay'een nutti asaasa hunduu gaaruma fakkaata kan baay'isee tan sodaadha humni isaa maali yaa gooftaa. Beekumsi hoosiidha namni ofiisaa yoon baruu alalaalee dubbannaa dhugaan nu keessa hin jiru isa fuudhan jalqabnee foon yommuu xumurru maaloo mee nu deebisee nu jireenyatti hin jirru maaloo mee nu deebisee isa fuudhan jalqabnee maaloo mee nu deebisee foon yommuu xumurru maaloo mee nu deebisee of sassabuudhaa malee maaloo mee nu deebisee nu jireenyatti hin jirru Yesuus nu deebisee.